abdii sabaa oboon arsii bahaa aanaa muneessaa fi zoonii kibbaa koonyaa gujii lixaa keessatti waraana piippii haleeluun diina du'aa fi madoon adabee meeshaalee hedduus duuda diinaarraa hiikkate. Godina qeellam wallaggaa aanaa anfilloo keessatti miseensi waraana impaayera Itoophiyaa tokko wabotti harka kennate. Naannoo Benishaangul Gumuz godina Matakkal aanaa Dibaateetti humni mootummaa dhalattoota Oromoo achi jiraatan irratti haleellaa raawwachuu himan. Godina Wallaggaa bahaa aanaa Kiraamuutti tibbana hidhattoonni finxaaleeyyii fannoo naannoo Amaaraatii dhufan naannicha keessa socho'aa jiraachuun dhaga'ame. Amajjii 12,2026 ashama harka fuune hordoftoota miidiyaa walabummaa Oromiyaa kanneen hangafoota oduutii bal'ina oduutiif hangadhuma sagantaa keenyaatti naa waliin turan afeerraa kooti. Gootichi abdii sabaa oboon arsii bahaa aanaa muneessaa fi zoonii kibbaa koonyaa gujii lixaa keessatti waraana piippii haleeluun diina du'aa fi madoon adabee meeshaalee hedduus duuda diinaarraa hiikkate. Bal'ina oduutiif jaalduniyaa waan qindeeffatte qabdi. Amajjii 12/2026 abdii fi wanteen sabaa woboon zoonii kibba baha Oromiyaa halkan edaa amajjii 11 aanaa muneessaa magaalaa Qancaree ganda duwwaa tokkoo keessatti loltoota bilisiginnaa haleeluun du'aa fi madoon adabee jira. Woboon kutaa Oromiyaa mara keessatti injifannoo galmeessaa kan jiru yoo ta'u gootichi abdii sabaa zoonii kibbaa koonyaa gujii lixaa keessatti waraana piippii adabeera. Irreefi gaachanni uummata Oromoo woboon zoonii kibbaa tarkaanfii ilaalessaa loltoota piippii irratti fudhatee jiraachuu ajajaa woboo bakkichaa miidiyaa walabummaa Oromiyaatti himeera. Amajjii 11/2026 gooticha abbaa haqaa abdii fi wanteen sabaa Oromoo woboon zoonii kibbaa koonyaa gujii lixaa aanaa bulee horaa bulchiinsa magaalaa qilleensoo mokkonniisaa keessatti tarkaanfii faashistoota piippii irratti fudhateen sadi battalatti yommuu irraa ajjeesuu lama madoo dandammii hin qabneen adabuu beeksiseera. Gama meeshaatiin eekemii tokko gumbii tokkoo fi rasaasa 60 irraa hiikuun galii dantaa qabsoo bilisummaa Oromootiif oolche. Godina qeellam wallaggaa aanaa anfilloo keessatti miseensi waraana impaayera Itoophiyaa tokko wabotti harka kennate. Bal'ina oduutiif jaal magarsaa waan qindeeffate qaba. Godina qeellam wallaggaa aanaa anfilloo magaalaa seertumii jedhamuun waamamturraa gaafa amajjii 10 bara 2026 miseensi waraana impaayera Itoophiyaa tokko wabotti harka kennatee jiraachuu ajajaan woboo miidiyaa walabummaa Oromiyaatiif himanii jiru. Miseensi waraana impaayera Itoophiyaa raayyaa ittisa biyyaa jechuun of waamanii kun rasaasa 220 gumbii 2 qawwee AKM tokko akkasumas kophii dabalatee meeshaalee garagaraa qabachuun gara moonaa qabsoo bilisummaa Oromootti kan dabalame yoo ta'u waraanni kun akka jedhutti miseensa waraana Itoophiyaa ta'uun kiyya kan baay'ee hin bubbulle ta'us hanguma miseensummaan tajaajilaa ture keessatti dhiittaa mirga namoomaa yakka malee ummata qulqulluu hidhuun dararuu dhiiga ilmaan Oromoo dhangalaasuu fi qareen ajjeesanii gatuun jibbaa ummata Oromoo irraa qaban ifaan ifatti mul'isuu waraana murna bilxiginnaa kana taajjabuudhaan mooraa balfaan guutee fi diinummaan keessatti daraare keessa gara moonaa qabsoo Oromootti makame jechuudhaan shiraa fi jibba waraanni inni keessa ture ummata Oromoof qaban ifatti saaxiluun dubbata. Goleewwan Oromiyaa mara keessatti mataan gabroonfataa Koloneel Abiy Ahmad ilmaan Oromoo dirqamaan qabuun gara mooraa waraana impaayeratti itti guuruun summii jibbaa itti biifee ummata keessaa dhalatanitti akka diinoman taasisuu duguggaa sanyii raawwachaa kan jiru yoo ta'u ilmaan Oromoo quuqama sabaa qaban mooraa impaayeratti ganuudhaan bakkeewwan garagaraatti wobootti harka kennachuudhaan gara falma haqaatti dabalamaa turuu fi jiraachuun isaanii jabaatee itti fufee jira. Naannoo Benishaangul Gumuz godina Matakkal aanaa Dibaateetti humni mootummaa dhalattoota Oromoo achi jiraatan irratti haleellaa raawwachuu himan. Bal'ina oduutiif jaalduniyaa waan qindeeffatte qabdi. Amajjii 12/2026 aanaa Wambaraattis qabeenyi dhalattoota Oromoo akka saamamuu fi manca'uu taasifamuutu ibsame. Jiraattonni miidiyaa walabummaa Oromiyaaf yaada isaanii kennan aanaa Dibaat gandoota Caancoo fi Geeshee jedhaman keessatti manneen 30 caalaa humnoonni mootummaa qabeenya waliin guban jedhani. Midhaan ala tuulamee turellee hin hafne kan jedhan jiraattonni yakka guddaatu nurratti raawwatame jedhanii himatani. Ganda uummanni keessa jiraatu jumlaadhumaan gubamuu dubbataniiru. Namni mana koona jalaa hin gubinaa jedhee kadhataa ture tokko humnoota mootummaatiin rasaasa itti dhukaafamee lubbuu isaa dhabuus jiraattonni himaniiru. Ganduma Matakkal aanaa Wambaraatti immoo qabeenya
uummata Oromoo achi jiraatu saamuu maddeen aanichaa nutti himani. Gandoota Wagdii fi Gochor jedhaman uummanni buqqaafamee magaalatti akka walitti qabamu taasifame jedhan ergasii qabeenyi isaanii manca'uu fi saamamuu jiraattonni himaniiru. Godina Wallaggaa Bahaa aanaa Kiraamuutti tibbana hidhattoonni finxaaleeyyii fannoo naannoo Amaaraatii dhufan naannicha keessa socho'aa jiraachuun dhagahame. Bal'ina oduutiif Jaal Magarsaan waan qindeeffate qaba. Amajjii 12 bara 2026 jiraattonni akka jedhanitti caasaan mootummaan naannoo Oromiyaa aanaa Kiraamuutti qabu diigamee jira jedhan. Gandoonni 19 caasaa mootummaa wayiituu akka hin qabne eeranii hidhattoota finxaaleeyyii fannootu keessa socho'aa jedhan. Mootummaan naannoo Oromiyaa gandoota 2 kan magaalaa qofa keessa caasaa akka qabu himaniiru. Hidhattoonni finxaaleeyyiin kanaan onnatan humna dabalataa laga Abbayyaa ceesisanii gara aanichaa galcha akka jiran himaniiru. Gurmuun hidhattoota kana kaleessa laga Abbayyaa cehee dhufe gandoota Baageenii fi Qilxuu Aabboo jedhaman gammachuu dhukaasaa ture jedhan. Caasaan mootummaa diigamee uummanni Oromoo aanaa sana haleellaa hidhattoota finxaaleeyyii jalatti dararaa hamaa argaa akka jiru jiraattonni dubbataniiru. Eegaa hordoftoota miidiyaa walabummaa Oromiyaa oduu namaaf qabnu kanumaa oduu birootiin hanga walitti deebinuu nagaan nu tura. Horaa bulaa deebana.